Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo kan taatan marti keessan bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Namoonni hedduun WhatsApp viidiyoo daqiiqaa dheeraa qabu, meegaabaayitii guddaa qabu naa erguu didee. Kanaan dura gaalaariis faayil manaajarii keessas galee akkan ta'e daqiiqaa hangam barbaade namaaf nan ergaa. Amma garuu WhatsApp keessuma bahee daqiiqaa 2 sekondii 50 yookaan immoo meegaabaayitii 17 oliin ergu asumatti nakuti malee naan jedhe. Ani immoo daqiiqaa dheeraa viidiyoo hedduu bira kaawwadhee yoo tokko of erguuf gaafan jedhu akka itti viidiyoo koo gidduutti addaan kukkutee naan taphate maal wayyaa ittani namoonni hedduun gaaffii na gaafataniitu. Ani sana irratti hundaa'uudhaan viidiyoo gabaabduu akka dammaa mi'ooftu hojjedhee qabadhee isiniif dhiyaadheera. Gaaffii keessaniif deebii argachuudhaaf viidiyoo koo hanga xumuraatti daawwadha. Namichatu yasoo giddaa yoo ofii jette mi'aayi kana ta'uu baannaan dhagaadha jedhanii darbatanii sigatu jedhe. Kanaaf yoo ofii keessanittani viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwadha. Keessumatti jechuudha waa tokko kana isinitti himuu barbaaduun YouTube channel koo kanaaf namoonni haaraa taatan immoo subscribe godha. Maal ta'a qoya immoo subscribe gootan isin dhugaana waan ajaa'ibu jechuudha. Hin bittu miti ganzaba isin hin nyaatu maal ta'a subscribe gootan yoo subscribe gootan YouTube channel koo naa guddistan koo bor waan barumsa qabuun isin dabarsa bara sirratti. Innaa viidiyoo kan hanga xumuraatti daawwadha gaaffii keessaniif deebii argattu namoota kan biraa bira akka ga'u barbaadda illee share godha. Namoonni akkuma keessan gaaffii akkasii of biraa qabu waan ta'eef jechuudha. Ofii kootii ergadheera maal dhibeettee viidiyoo kee daqiiqaa 20 nama biraadhaa ergitee taa'u miti nama biraa birallee akka ga'u godhi. Kanaaf egaan WhatsApp viidiyoo daqiiqaa 2 sekondii 50 duwwaadha kan inni ergaa jiru sa'aatii kanatti. Appilikeeshiniin amma update ta'e jechuudha. Yeroo ammaa yeroo dhiyootti ji'a 2 asitti update ta'e akkuma kana gochaa jira jechuudha. Duraan garuu akka kana miti ture. Kanaaf mee amma isaan daqiiqaa 2 sekondii 50 malee ergu jedhu kana iskii as bayitii nu dhowwenneeti ija keessa dhiinneedhaan erginan amma viidiyoo meegaabaayitii 90 qabuun ergee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf sobaaf dhugaasaa akka isin amantaniif jechuudha. Dhala gaalaarii keessa galeen viidiyoo kana isinitti agarsiisa. Argitaniittu viidiyoon kun meegaabaayitii meeqa akka inni ta'e ilaala. Diite meegaabaayitii 99.3dha. Kanaaf viidiyoo kana akkamittiin erguu dandeenya isa jedhu isinitti agarsiisa. Amantaniittu viidiyoon kun meegaabaayitii 90.3 as keessaa baaneetu appilikeeshiniin gadi buufannu sin jira. Garuu sana dura meemmee WhatsAppiin ergamoon ergu viidiyoo amma dhugaaf soba isaa adda baafattu ilaala. Viidiyoo ammaati kun isa amma achitti dhandhee ilaalle isa meegaabaayitii 90 jechuudha. Ilaalaa kana. Viidiyoo kana akkas naan jedhe daqiiqaa 2 sekondii 50 naan jedhaa jira. Ani daqiiqaa 2 sekondii 50 osoo hin taane guutummaadha guutuutti akkuma inni jirutti naaf akka inni dabarsuun barbaade. Kanaaf daqiiqaa 2 sekondii 50 meegaabaayitii 17 ishee tola. Akka ittiin illee ishee hojjetanii ofirraa si'achi dabarsanii guutummaa guutuutti dabarsitu. Kanaaf maal gochuu qabdu hanga xumuraatti na hordofa. Amma dhannee maal goona seetan appilikeeshinii kana qolee siyaa qaaqee WhatsApp keessa nu gashu gadi buufannaa jechuudha. Play Store keessa galle. Play Store keessa galle. Play Store keessa gallee bakka duwwaa kana irratti dhufneetu longer video for WhatsApp kan jedhu kan. Longer video for WhatsApp kan jedhu barreessitu. Ilaa kun ani kanaan dura barreesse waan gadi buufadhee fi isin garuu asirratti dhuftanii bakka duwwaa kana irratti barreessitu jechuudha. Longer jettanii argitanii longer video for WhatsApp jettanii barreessitu. Achi booda isinii dhufaa akkasittiin tuqxu jechuudha. Gaafa tuqxanii LV kan jettu argitanii sadaffaarra jirti ana biraa isin biraa tokkoffaarra jiraachuu dandeessi. Mallattooma kanaan naqa. LV kan jettu appilikeeshinii LV jettu kana mata dura ishee waa akka ulee wayii ciisee jiru argitanii long video for WhatsApp kan jedhu kana jechuudha. Longer video for WhatsApp kan jedhu kan isa tuqxu angadi buusee waan turee fidhachuudha kan inni akkasitti fidee isiniif tokkoffaarra isiniif fiduu danda'a. Achi booda hin tuqna isiniin install godhaa isiniin jedha. Anaani install gooteetta waan ta'eef install gootee bilbila kee keessaa baasuu moo oppiin gochuu barbaaddaa naan jedhe. Amma aqeetan maalan godha seetan oppiin kan jedhuun tuqan. Oppiin kan jedhuun tuqaa isinis ergan install isinii ta'ee booda oppiin kan jedhu tuqxu achi booda maal jedha longer video for WhatsApp choice video filadhu as keessaa nuun jechaa jira la. Viidiyoo jiran keessaa viidiyoo filanna waan ta'eef anamma nan filadha viidiyoo. Gaafan filadhu kunoo isa tokkoffaarra jiru viidiyoo silaa sanan filadhe jechuudha.
qopheessaa jira pireeper naaf gochaa jira. Lakkaa jira gaanaan argitanii tokko dheeraa persentii 2 dheeraa 3 dafee ispiidiidhaan lakkaa isinii xumuruu danda'a. Qas jedhee immoo akka kanatti lakkaa ooluus danda'a jechuudha. Kanaaf obsaan eegduu. Argitanii akkuma kanatti tokko lama sadii jedhee lakkaa'ee persentii 100 erga ga'e booda maal jedha? The video has been save your gallery. Gallery kee keessatti save ta'eera. Save gochuu barbaadda moo share gochuu barbaadda jedhe. Amma nuti maal goona? Okay jenna. Okay jenneerra save nuuf haa ta'u inni. Yoo barbaanne in arguu dandeenya asitti fakkeenyaaf dhufnee as keessa gallee ilaaluu dandeenya. Appilikeeshinoota jiran keessa jechuudha. Viidiyoo iddoo garaagaraatti ilaaluu dandeenya kan viidiyoo xiqqeessu keessa seenne jechuudha. Kallattiidhumaan amma nuti maal goona erga save nu ta'e as keessaan baanaa jechuudha. Baanee dhannee maal goona WhatsApp keessa galla jechuudha. WhatsApp irra galleetu viidiyoo amma ilaallame. Fakkeenyaaf all media. Viidiyoo kanadha jechuudha viidiyoon amma. Guutummaatti argitanii viidiyoo amma kunoo daqiiqaa 6 sekondii 32 meeqatti nu deebise viidiyoo sila daqiiqaa 6 sekondii 32 meegaabaayiti 93 tuqaa wayisa ture meegaabaayiti meeqatti nu gashe meegaabaayiti 14 itti nu gashe argitanii yoo amanuun barbaanne kanaaf maal goona daqiiqaa 6 sekondii sekondii 32 keenya kana maallu godhe meegaabaayiti 14 itti nu gashe meeqa ture jalqaba meegaabaayiti 90 ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma sendi gochaan jiraachuudha akkuma argaa jirtan jechuudha. Kunoo deemaa jiraachuudha. Gaala sendi ta'aa jira. Yoo tu yeroo kan biraa ta'eeti daqiiqaa meeqatti galaa meegaabaayiti 17 daqiiqaa 2 sekondii 50 ta'a ture jechuudha. Amma garuu daqiiqaa 6 sekondii 32 ergaa jira jechuudha. Kun kan inni ta'uu danda'e akkamittiinidha yoonaan jettan immoo appilikeeshinii silaa sana gadi buufachuu keenyaanidha. Appilikeeshinitti ishee silaa LV jettu yookaan immoo longer video for WhatsApp kan jettu sana gadi buufachuu keenyaanidha jechuudha. Kanaaf duraa duubasa akkuman isinitti agarsiisetti yoo deemtan in milkooftu. Fakkeenyaaf kottaa ilaala gaalaarii keessatti jechuudha. Viidiyoo kana lammansaa ol biratti argaa jirtu miti. Kunoo ilaala. Meegaabaaytii isaa argitanii 13 tuqaa 8 ta'e. 14 jedhee agarsiisa WhatsApp irratti garuu 13 tuqaa 8 yaa'u meegaabaaytii sekondii 2 duwwaa tafa waan ta'eef. Isa gara meesa kana immoo kottaa ilaala. Inni kun immoo argitanii 99 tuqaa 3 lammansaa wal bira qabdanii yeroo ilaaltan jechuudha. Isa inni WhatsApp maanno longer video for WhatsAppin sirreessee nuu fide meegaabaaytii 14 yookaan immoo 13 tuqaa 8. Inni sun garuu meegaabaaytii 99 tuqaa 3 garaagarummaan isaanii asirrattidha jechuudha. Kanaaf longer video for WhatsApp isa jedhu kana yoo gadi buufattan viidiyoo hanga barbaaddan maaliif daqiiqaa 50 ta'an isinii galee daqiiqaa 50 isaa ta'u daqiiqaa 500 isaa ta'u meegaabaaytii 5,000 isaa ta'u gadi butee likkitti ishee gashaa jechuudha. Longer video for WhatsAppin meegaabaaytii 17 ol akka isaan hin dabarre godhee sirreessee isiniif ergachuudha. Karratti garaagaraatiin fakkeenyaaf faayiloota akkamittiin erguun akka danda'amu itti dabalee isiniif kaasuu nan danda'a garuu dura isa kanatti fayyadama achii booda yeroo kan biraatti deebi'etan dhufa. Akkuma sila isiniif kaasee adaraa keessa namoonni YouTube chaanaalii kana subscribe hin goone ilaaltanii callumattanii hin bayinaa subscribe godha. Duuba akkam viidiyoo koo amma kana hamma kana namni numa ilaaltu indoo furmaata gaaffii keessaniif deebi'ee argattu. Subscribe hin bittu ganzaba isin nyaataa qo'isin. Nama biraa birallee haa ga'u share godhaa baqa hundee. Viidiyoo gadi buusaatii namoota biraadhaaf erga itti fayyadamanii dhufanii akka isaan share godhaniif nagaatti tolaan isiniin jedha. Barri bara quufaa
baratti gaaffiin keessan deebii argatu bara milkaa'ina warri hin fuune fuudhaa mana dhaabbadha warri fuutan mucaa godhadha warri mucaa qabaddan immoo barsiifadhaa iddoo gaariidhaan gaadha bara milkaa'inaa isiniif haa ta'u isiniin jedha nagaadhaan turaa viidiyoo biraadhaan deebinee hanga wal arginutti.